Fakkiin jalqabarraa argitan amala keessan ifa ni baasa. Jalqabarra kan argitan utubaa mana yoo ta'e jireenya qananii fi nageenya waan hunda caalaa barbaaddu. Garuu jalqabarra kan argitan namoota lama yoo ta'e nama namummaa gaarii qabuu fi carraa xiqqoo argattanitti jireenya keessan jijjiiruuf qophii kan taatanidha. Jalqabarra kan argitan jaarsa dullooma yoo ta'e nama garraamummaa qabuu fi namoota nama kaaniif baay'istanii cinqamtanidha. Garuu jalqabarra kan argitan dubartii yoo taate nama namaaf yaaddanii fi dandeettii waan tokko namaaf ibsuu qabdanidha. Akkasumas nama kaan caala waan hamaa isinitti dhufu ofirraa qolachuuf yeroo hunda qophiidha. Yoo fuulli saree isinitti argameera ta'e nama walii galte kan qabdanii fi namaaf da'oo kan taatan akkasumas amanamtootadha. Garuu jalqabarra kan argitan eegee saree yoo ta'e eegumsa kan barbaaddanii fi nama kamiyyuu akka salphaatti hin amantan. Fakkii kana hoggaa argitan abaaboo yookaan immoo baala garaa garaa isinitti fakkaate yeroo keessan baay'ee kan dabarsitan abjuu keessaniin yoo ta'u, abjuu keessan kana milkeessuufis tarkaanfii xiqqoo gara fuulduraatti tarkaanfachuun qofti gahaadha. Garuu fuula nama argitanitti taanaan namoota baay'ee waliin hidhata kan qabdanii fi namootaan kan jaallatamtan akkasumas waan isin gammachiisu qofa gochuu kan jaallattanidha. Jalqabarra kan argitan naacha yoo ta'e wantoota xixiqqoo akka eebbaatti lakkooftu. Garuu markaba argitanitti taanaan ija ajaa'ibaa wantoota xixiqqoo gadi fageenyaan hubachuuf isin dandeessisu qabdu. Waan yaadachuu qabdan fakkiin guguddaas barbaachisoo akka ta'an beekuu qabdu. Jalqabarra kan argitan namoota sirba dhaggeeffachaa jiran yoo ta'e sammuu keessan isa mirgaa isa bitaa caala fayyadamtu. Yoo fuula nama argitanitti ta'e sammuu keessan isa bitaa isa mirgaa caala fayyadamtu. Garuu namoonni dubartii balbala banamee gidduu argitan garee namoota muraasa addunyaa haala adda ta'een argan gidduutti ramadamtu. Akkasumas rakkoo kamiifuu furmaata yaadamiin qopheessitu. Namoonni harka lama argitan balaa kan sodaattanii fi waan haaraa shaakaluuf kan hin tattaafannedha. Namoonni arbatee isinitti mul'ate immoo onnattotaa fi waan haaraa qorachuu kan jaallattanidha. Jalqabarra kan argitan saree yoo ta'e manni maatii keessanii isiniif akka addunyaati. Maatii keessaniif waan kamiyyuu gochuuf duuba hin jettan. Akkasumas maatii keessan istanii gara biyya biraatti deemuu yaaddan. Jalqabarra kan argitan laga yoo ta'e immoo bilisummaa keessan baay'istanii jaallattu. Waan gochuu qabdan namni akka isinitti himus hin barbaaddan. Fuula fakkaatoo isinitti mul'ate immoo waan haaraa barachuu yoomiyyuu hin dhaabdan. Of jijjiiruuf yeroo fi qarshii keessan invest gochuuf qophiidha. Jalqabarra kan argitan harraa geessa yoo ta'e nama boqu jabeessaa fi sirrii akka taatan amantan yaada keessan jijjiirsiisuun baay'ee ulfaataadha. Namoonni illeetti fakkaatee isinitti mul'atte immoo namootaan kan jaallatamtanii fi ija laafessotadha. Waan yaadachuu qabdan yaadni keessanis barbaachisa waan ta'eef yaada keessan ibsachuun sodaatina.